Kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii baga naga jiraattan isinin jaa egaa anis naga kooti isinis bakka jirtanitti baga naga jiraattan isinin jecha egaa har'as jechuudha akkuma baratameen viidiyoo haaraa tokkoon qabadhee isin dhufee jira barumsa haaraa jechuu kooti isinis ammoo akkasuma ammoo akka na egaa jirtanis abdiin qaba kanaafuu ammoo viidicha hogguu isin bira ga'e laayik gochuun qofti ga'e keessan haa ta'uu isinin jaa erga daawwattanii booda jechuudha. Warroonni ammoo haaraa taatanii gama chaanala keenyaa jalqaba dhuftan hoottaa seenaa baga nagayaan dhuftan isinin jecha maatii keenya ta'a sabskiraayib godhaa isinin jeen. Akkasuma ammoo feesbuukni koos barsiisaa Marsiid Laappii jedhama. Telegram نخوص برسالة مرسيد دلا أبيجن لينكي سامو فيديو كي يخمين جلا يوكل أرجت سينا سبسكرايب قدا جيون قدا سنين جتة برمسي خني خرامة لكن جدوف أبي بيخي سنتيتي هيا مو أمتي بالبل خني نونجده بلاي ستوري قبان نريد يجود أكاسم أمو أبي ملك أم بيتمن طولان بوفتشوفي kan biyya keenyatti hayyama wanta hin argachuuf maal barbaachisan aappii kana isin barbaachisa. Kunooti aappicha kan isin barbaachisu isa kana jechuudha. Aappicha kana ni banna. Oguu gadi buufnee bilbila keenya irratti jechuudha. Haala kanaan ni harkisna irratti harkisna. Iskip jennee inni garuu feesbuuk ammoo akkaawuntii googiliitiin seenuu barbaaddaa jeena gaafataa jira. Nuti garuu amma wanti goonuu bakka kanatti jechuudha. Skip kan jettu jala kana ni jirti jechuudha. Skip kan jettu jala baakii biraan kan jiru kana ni tuyna. Skip qofa jennaan iimeela tokkoon illee hin seenne. Kanaaf amma as keessatti jechuudha aappiin nuti argannu aappii biyya keenya keessatti hayyamamoo hin ta'in wanti tokko illee nurraan ergamu erga gabbuufnee bilbila keenya irratti instaal goone booda jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kunu bifa kanaan nuuf fidaa fakkeenyaaf app kan jedhu haa tuynu jala kana fakkeenyaaf sarchi kan jedhu jira editorial kan jedhu jira akkasuma home kan jedhu jira stories kan jedhu jira app kan jedhu jira jechuudha. App kan jedhu kana haa tuynu mee fakkeenyaaf nuti jala kanatti jechuudha. Haala konnekshinii takkaawuu shabaka keessanii irratti hundaa'ee saffisni isaa isiniif banuu ta'a jechuudha. Anamma xiqqashuu shabakaan kiyya laafaadha fakkaata. Kanaafi aappicha bilbila kiyya irra jiran haala kanaan naaf fida. Aappii bilbila kiyya irra jiran keessaa kan haaromuu barbaadu yoo jiraate bifa kanaan naaf fidee akka haaromsus naaf hayyama jechuudha. Kanamee isa kana hangana jechaa kun aappii irra jiran hoomii irratti yoo deebine aappii kamii nuuf fida yoo jettan fakkeenyaaf sarchi goonee asitti aappii barbaannellee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Kind Mastery yoo sarchi goonee argachuu barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf Kind Mastery yoo buusuu barbaanne jechuudha. Haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf Kind Master jennee barreessine jechuudha. Kind Mastery yogguu haala kanaan barreessine yoo tarii Play Store keenya achitti biyya keessan keessatti hayyamamoo miti nuun jedhe takki ammoo aappiin kun Play Store irra mallaqaan kan bitamu ta'e jechuudha. Iddoo kanatti tolaan arganna. Mee hanga inni banutti qashuu shabakaa kiyya harkisu jira. Kunuuti haala argitan kanaan Kind Mastery jennee erga sarchi gooneen booda jechuudha bifa kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Haala kanaan Kind Mastery'n kun amma bifa kanaan nuuf fidee jira. Kana amma raayitii fuuldura kanneenii qabu jechuudha. Kunoo kan raayitii fuuldura kanaa qabu kun kan buufadhee qabu. Kan ammoo asii raayitii hin qabne raayitii qabu kunis buufadhee jira. Kind Mastery Pro isa jedhu kana jechuudha. Kan mallaqaan bitamu kun Kind Master video editor kan jedhee ka gubbaarraa kun normaaniidha. Lachuu anamma buufadheetiin jira jechuudha. Normaanii fi kan mallaqaan bitaman illeen buufadhee qaba jechuudha. Waaw ajaa'iba. Kanaafuu isinis haala kanaan buufattanii itti fayyadamuu dandeessan. Aappii kamuu as keessatti tolaan argattu jechuudha. Aappuma kamuu barbaadan kan isin barbaachisu kan mallaqaan bitamu biyya keessanitti hayyamamuu miti Play Store jedhee nu didee asitti tolaan argana. Keenya kaarraadhaa asuma irratti nu haa ga'u isin jecha aappicha immoo iddoon isin argattan Play Store kan jiru miidiyaa fa'aa irra jira. Linkii isaa immoo viidicha amma waraabuu kana jala isiniif kaa'aa jechuudha. Achi keessa seentanii achi argachuu dandeessan isiniin jedha. Kanaaf immoo viidicha laayik
gochuu hin irraanfatina. Warroonni haaraan ammoo subscribe godhaa isiniin jecha turtii gaarii isiniif haa ta'u.